Buqqaatii fi dhiittaa namoomaa hawaasa nagaa irratti garee mootummaan hidhachiise jedhamu kanaan raawwatamaa jiru hordofuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa qeeqa mootummaa irratti kaasaa jiru. Qondaallee olaanaan kaafaa ofii gaafatamaan haja alaa paartichaa Jawaar Mohaammed barruu gabaabaa fuula feesbuuka isaa irratti barreesseen du'aa fi diigama Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaga'uu itti fufnee jirra. Sa'aatii 48 keessatti yoo xinnaate namoonni 350 ajjeefamuun 400 ol ammoo Wallagga Bahaa Kiiramoo Horroo Guduruu Wallaggaa Kombolchaa fi Gabatee Shawaa Kaabaa Kuyyuu fi warra Jaarsoo irraa buqqaanii jiru jedhe. Itti fufuun waajjirri kominikeeshinii mootummaa uummanni aanaa Kiiramoo guutumatti buqqa'uun gara aanaa ollaatti baqachuu beeksisee jira jechuun waraanni suukaneessaan kun amma xumuramuu qaba jedhe. Xiinxallaan siyaasaa Yaayyaa Bashiir ibsa kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaana baasee hordofee barruu gabaabaa fuula barruu isaa yookaan feesbuuka isaa irratti barreesseen dantaa yeroof jecha tokkummaa Oromoo irratti aggaamachuu jechuun kunoo bu'aan isaa kanaam dhumaatiin akkasii uummata keenyaaf firee hadhooftuu eega taatee bubbultee jirte. Ammoo wanti caasama mootummaatiin gabaafamaa jiru kun iddoo geenya argisiisuuf fakkeenya guddaadha jedhe. Hunda caalaa kan jedhe Yaayyaa Bashiir warra Oromiyaas Itoophiyaas nutu bulchaa jira. Aangoon harka keenya jirti jedhuuf salphinnaam alagaan fagoo irraa dhufee nun tuffanne. Numatu mataa irra wal ejjetee kanaaf of qopheesse wal cabsuun injifannoo nutti fakkaate asiin wal keenya jechuun yaada isaa goolabe. Uummata weerara faannootiin qe'ee isaarraa buqqee ilaalchisuun barruu biraa kan barreesse Yaayyaa Bashiir weerara qe'ee Oromiyaa irratti tahaa jiru kanaaf qaamni gaafatamuun ifa tahuu qaba jedhe. Kan bilisa baasuuf qabsootti jiru innuu aangoo hin qabuun waan jal'atetu jiraaf qabsoo nu barbaachise kan jedhe xiinxallaan siyaasaa Itoophiyaa Yaayyaa Bashiir. Kanaafuu maaqee keenya diinarraa ittisuu hanqatte jedhamee komatamuu hin qabuun kan gaafatama jalaa hin baaneem qaamaanatu Oromiyaas Itoophiyaas bulchaa jira ofiin jedhu kana jedhe. Yaayyaa Bashiir itti fufuun kan mul'ataa jirum duula qindoominaan Oromoo irratti labsameedha. Gama tokkoon humni laga Abbayyaa ce'ee Oromiyaa yoo weerarum gama kaaniin ammoo Oromiyaa giddugalaa keessatti Oromoo nagaa dirooniidhaan fixaa jirum kun waan akka tasaa walirra bu'ee miti jechuun barreesse. Lolli kaabatti deemaa ture sun xumurri isaa maal akka ta'e arganii qalbii bitatanii qe'ee keessaa dhalatan qe'ee Oromoottis nagaa buusuu laata jechuun obsinee ilaalaa turre kan jedhu Yaayyaan dhugaa jiru garuu fagoo faallaa kanaa tahuu mirkaneessaa jira jedhe. Oromoon salphina seenaa keessatti dorgomaa hin qabne si mudate kana keessaa ba'uuf gurmooftee falmachuu malee fala homaa hin qabdu jechuun yaada isaa goolabe. Waloolataa qana'ii haala uummanni Oromoof Oromiyaan keessa jirtu walalooyyoo ibsum warri biyya bulchuu warri aangoorra jirum Oromiyaa tokko magaalaa ijaaruu seeraaf dambii baasuu wixinee gurmeessum magaalaa dur hin jirreem haarawaa hundeessu jedhe. Oromiyaa tokkommoo ormaaf kennaa laatum qumaaraadha jedhum taphatanii nyaatum firatti of gogsanii alagatti of jiisum miliyoona dhibbaan kennanii orma hidhachiisu jechuun barreesse. Obbo Asnaaqee Erqoo weerara daangaa Oromiyaa irratti taasifamaa jiru laachisuun barruu fuula feesbuuk isaanii irratti barreessaniin Oromiyaa finxaaliyyiin cirtee yoo fudhattum namuu callisee ilaalaa ture. Karrayyuu lafa aanaa tokko caaluu qabatanii karaa kaaba Shawaa Qimbibiit dharraa gandoota hedduu qabatanii Wallagga Bahaa aanaa Kiiramoo guutuu fi gandoota biraas qabatan yommuu jedhan bakka qabatan kanatti akkuma weerara Minilik bara 1800 hammam 1900 ture uummata fixanii kan buqqisanii horii fi qabeenya saaman jechuun yaada isaanii gola baniitii jiru. Kan kaabaa nagayaan muruudhaaf koree jaaran kan Oromiyaa keessaa immoo lolaan dhaamsinaa jedhan ijji fagootti waa ofirraan agarree tamuutaan of keessaa baasan jedhan nuti waan dhufaa jiru kana waan agarreef dursinee uummata keenya dammaqsuu barbaanne dursinee mootummaa akeekkachiisuu barbaanne dursinee hawaasa addunyaa international community hubachiisuu barbaanne jechuudha. Kana ibiddi gara manaa itti qabatee jiru kana gara tokko qofaan dhaamsina yaanii deemuun of sobuudha. Ibsa dhiyootti baasan keessatti dogongora guddaa tokko dhaga'een jira. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal taaneet akka Oromiyaa keessa furra jedha. This is extremely dangerous. Humni mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni uummattoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Warri kana godhu of eeggannoo guddaa godhuu dhaban. Waliin sobnu, waliin dhoysinu. Uummattoota lamaan jidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti. Arrallee gadoon sun jirti. Yeroo balaa ibidda Oromiyaa keessa jiru irratti humna Amaara keessaa hidhateetiin ne furre jechuun uummata Amaaraatii fi uummata Oromoo wal fichisiisu. Oromoos hin fayyadu, Amaaras hin fayyadu, mootummaa federaalas hin fayyadu, dhaabaan irraa jechuun hin barbaanna jechuudha.
inuma gubannu gaddeebine dabalamne isini galamiti kanaachi jiru isini gubin ka America fi Canada Australia jiru Oromoda kan Masri fi Saudi fi Dubai bikka hunda jiru Oromoda yoo gaddeebine biyya fonqolchuu dandeenya guyyaa takka keessatti kana tinka gootanii jirtanii xayyaarri kan Masri kan nageessu kana tinka gootanii kana goda okay anka drooniin ummata Oromoo raa hin dhaabbatinitti Wallaggaa keessa wanni deemu jiru guutuun anka waraanni achi keessa fiigee bayinitti Oromoon hin dhaabbatu hiriirri hin dhaabbatu mormiin hin dhaabbatu mootummaa anqaati maraate carqii kan kee darbitutti si jala dhaabbanna jechuu kana booda walii galee jira miti si jala dhaabbanna kana booda tokko sodaa hin qabnu sodaa nuti sanyii Hacaaluu Hundeessaatu qubee generation Hacaaluu keessaa beeruti sodaa hin qabnu karaa hundattuu walii galee ummata keenya kana booda adeemsi deemuu qabnu sodaa osoo hin ta'in dubbachuu danda'u buqqisuu fira danda'u Oromoon har'a osoo duutu mana keessa duuna jaanii gabbaanii bar mootummaa Oromoo cunqursee Oromoon akka hin dubbanneef Oromoon tinfaashta kan baasneef hidhee mana keessa kaa'ee bar cabsee mana keessa kaa'ee haadha irratti ajjeesaa ciniinfattee taa'u jirti kana caala maal barbaadan Oromoon amma gabbaatee jirti walii galee Oromooni isiniif isin sodaatee kana booteessu inuma hin jirtu tokko isin sodaannu kana boot wanni ilaama amma ni turre ilaamaatu sini galeemti share godha hundi keessanu bas Facebook gubbatti leenin deebi amma Facebookaanis live iseen jechu joolee biyya jirtuuf kana boot joolee kookee wal qabnaa jechuudha deebine walii galee ammallee akkasuma kookee wal qabna deebisne maal abbaa keetii hattuu fi gantuu inuma nu ajjeestu Oromiyaa keenya irratti inuma lafa keenya irratti mas hin duunu Oromoo ko kana booda hin booyinaa please hin booyinaan annama boo'u miti hin booyinaa ciniinfadha jabaadha maa harmee sirraan duune jabaadhu gumaa isii baasuudhaaf yaani malee as bira boochee akka gumaan biraasitti idaamu hin godhin waliigallee saba ko waliigallee Oromoo ko dhiiga ko qomoo ko haadha ko faamilii ko waliigallee na dhaggeeffachaa jirtanii miti waliigallee hin booyina yoo boochan harmeen takka isinirraa duutee harmee takkitti teessaniif yoo boochan harmeen biraa akka isinirraa duutu faamilii biraa akka isinirraa duu gootan maaliif ni beetanii namni boo'u sodaataatti fakkaata gantuun gizee boocheef gaqee kana ati garaa laafeessa kana akkasin hodhatanii nujjeesaa jiranii bar gizee nuti boonyu ummata sodaataa ummata boo'icha malee hojii hin beeknee nujja gizee duuti kun isin jabeessu qaba morma muraa ennaan gaama bara morma muraa la seenaa kanas katabadhaa hattuun seenaa kanas akka nu jalaa hin hanne hattuun yoo barbaadde ija cufattee Wallaggaa keessatti faannoo keenya kan mormi muramee warra jee barreessu jira amma isuma dhugaa rabbi hattuun seenuma kanaa barreeffatte amma ni beektanii seenaa kana barreeffadha hattuun seenaa Oromoo ifiif seenaa ifii godhatanii warri kaan barbaadan dhaloota isaaniitiif Oromoo akkana nu godhee jaanii barreeffatu barbaadan seenaa barreeffadha Oromoo kiyya wanni amma deemu kun immoo guyyaa lamaa fi guyyaa sadii arreediyoon hin dalaguuti dhaggeeffadhaa hin booyinaa gizeen isin hin jiru ani ifaan chaarjii natti sakkaamiti miti akka keessanitti daabboota kan nyaadheen dubbachaa jira isin galee miti ifiifuu qofaan jira sagalee na dhukkuba dirqiidhaan haasawaa jira hin booyinaa gizeen isin hin jiru booyinaa akkaawuntiin nurraa cufama akkaawuntii yoo nurraa cufamne maaliin sagalee itti taaname maaliin akkan dhufee sagalee ta'uu barbaadda yoo cufame kun waan eesaan dhufa bikka namni hedduun na dhaggeeffatu asii waan ta'eef amma saa ummanni keenya dhumu jiru kanatti akkaawuntiin hedduun na barbaachisa akkaawuntiin kun akkaawuntii Oromooti an kiyyaa miti kanin sagalee ummata Oromootiif gizee hedduutti ta'u isin galee miti akkaawuntii kun akkaawuntiin keessan immoo akka isinirraa hin cufamne namoonni hedduun amma akkaawuntii kana cufuudhaaf yaalii guddaan narra godhamaa jira isinis boochanii akka akkaawuntiin na jalaa cufamu hin godhinaagaa ummata kiyya maaliin sagalee taane yoo kun cufame ayyee
taabtaabis godha share copy link taabtaab share copy link manamal godha ga ummata kiyya taabtaabis godha please akka nurraa hin cufamne akka nurraa hin cufamne ga sabako akkana waliin deemuu dandeenya kana booda lafa akaane garaa hidhannee waliin deemuu dandeenya malee boonyeeti miti copy link godha isin okay copy link godha mi himboina inuma himboina exist ninjo me na jala qaba hayyeen attanimi na jala qaba ummata oromo wal dhageenya jeeti yaadan garu himboina amma maal radelagu qabna maal godu qabna waan jawratti oromo wal ta'e lafa ka'u qaba male oromo boychaaf hin dhalanne qiyama ayama boycha hin dhalanne nuti sanyi boomiti nuti sanyi gumaa kabadu nuti sanyi cabsee buqqisu male nuti sanyi boonyo miti ነፍጠንቀታችሁን እያራገፋችሁ ዛሬ አንበር አካውንቲ ከና ወኒ ጃንጄቲ ጭቅቅታችሁን ኦሮሚያ ላይ ታጥባችሁ ቀማላችሁን ኦሮሚያ ላይ አራግፋችሁ ኑሯችሁን በጫማ ሳይሆን በእግር መታችሁ ጫማ ለብሳችሁ እስኪ ስኒከር ታኮ ጫማ ለብሳችሁ ዘንጣችሁ ዊግ አርግታችሁ ሰው መስላችሁ ዛሬ ግን የኦሮሞን አንገት ቆርጣችሁ ስትሄዱ እኮ በአይናችን አይተናል ይሄ ደግሞ እያዳሚሽ ዋጋ ያስከፍልሻል ያ ዋጋዮ ዳፍቃ ከኛ ጋር ዲምቡዚ ነደረ ለፈንቡዚ Waraj